qabeenya qabaannetii miti. Qabeenyi keenya yeroo baay'ee carqee uffannu qofaadha. Isuma dhugaan isiniin jedha. Darbee yoo mana jireenyaa ijaarranne achirraan booda akkaawuntii irratti iyyuu osoo rakkoon uumame guyyaa tokko waan ittiin of yaallu warra hin qabne baay'ee. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan kuba gartatti sinaa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan inni isiniin jedha. Egaa baga naa jiraattan jechaa gaafiiwwan keessanii fi yaada mataa kootii waa'ee Jigaayoon deessee daa'ima ishii hammattee fi fayyaan ishii amma yeroo kana maalirraa akka jiru akkasuma mooyyuu isaan wal qabatee obboleewwan danuun warri gaafii dhabanii gola namaa keessa jiran rabbiin isaan akka gargaaru akka amantii keessaniitiin kadhadhaa fi isiniin jechuun jaaladha. Biyyoota ormaa keessatti fayyaadhaan waan adda addaatiin miidhamanii maaliif isa Jigaayoo laalitan obboleewwan koo biyya ormaa keessatti gaafii mana hospitaalaa ciisanii gaafii dhaban mana hidhaa keessatti gaafii dhaban keessattuu Suudii keessatti yeroo hunda rakkoo hin dhabamne guutee jiru wal qabatee waan an dubbadhuun qaba jechuudha. Yeroo baay'ee warri sooshaal miidiyaa irratti bahanii waan biraatillee dhabanii qarshiillee dhabanii jajjabin ilma namaa isaaniif qabeenya isaaniif qarshiidha jechuudha. Obboleewwan danuun abshirii homaa miti ni dabartii kan dhabe mana hidhaa keessatti illee dhukkubsatee mana yaalaa keessatti illee argaatis turre jechuudha. Keessattuu Suudii keessatti bakkoota adda addaati irratti shamarran keenya illee miidhaa adda addaatiin mana yaalaa seenan akkitti gaafatan carraan baay'ee hiphoo waan ta'eef isa san immoo rabbi bakka qaqqabutti rabbi keessan akka amantaa keessaniitiin kadhadhaa fi isiniin jechaa fi ishee yeroo darbe obboleettii takka ijoollee lama walirratti gara jabinaan haadha biddeenaa taatee ajjeeste gubbaa irratti tijjibtii wayii kanan argetu jira jechuudha suuraa ishee. Kaleessa maal fakkaatti har'a maal fakkaatti kan jedhu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Ilma namaa maaltu hima jireenyi sitti toluu isaa maaltu siif hima suuraa keetitu hima jechuudha. Bifa keetitti hima. Dhuguma isuma dhugaa ani gizee tokko jechuun ani waan hundarraa uyyuu bilisa garuu tijjibtii dubartii saniit irrattidha. Maaliif daa'imti kun daa'ima cubbuu maal akka ta'e nama hin beeknedha. Daa'ima xixiqqishii waggaa rafte maaltu ol seenee fudhatee deeme kan hin beekne maaltu isaan itti dhufa kan hin beekne daa'ima yeroo sanitti waan qophaa'eef nyaatanii waan qophaa'eef dhuganii jechuudha. Dhugaan isiniin jedha miti akka ofii kiyyaafillee arguu baadhu akka seenanitti kanan dhaga'e daa'ima booftuuyyuu hin ciniinuu jedhu. Daa'imti cubbuu waan hin goone booftuuyyuu daa'ima hin ciniinuu jedhanii namoonni baay'een ragaa ba'anii jiru jechuudha. Daa'ima bira ciisee argine daa'im xalattu odoo taphattuu bira ciisee akkas yeroo tokko fa'aa baasii keessatti Addis Ababatti jechuudha. Karaa migireeshinii yeroo san Addis Ababattiidha akkanatti naannootti hin galle hoggaa deemnu akka seenatitti dubbachaa turan jechuudha. Ijoolleen dabuubii takka afaan baay'een ajaa'ibsiifadha. Dhaga kana ilmi namaa immoo sanuu hanqate hoggaa kanatti daa'ima haala kanaan dhabamu. Uffanni ishiin uffattee kaleessa maal uffattee jirti mana hoggaa baatee deemtu bifti ishii maal fakkaata namummaan dhiiga ishii maal fakkaata kaleessa immoo dhuguma mana hidhaa keessatti uffanni kun dhufee fi akkatti zinnit jettee dabbasaa ofii haala kanaan sirreeffattee miiccattee kunuunsifattee baajanni kun eenyurraa si jechisiisa dhugaa kanaafuyyuu hagas ni danda'ame. Waaqa gaditti ijoollee keessaniif of eeggannoo godhadhaa. Keessattuu hawaasa naannoo wajjin jiraattan wajjiniin akkaataa namni amma yeroo kana keessa firdiin argadhaa dhuguma naaf faradamaa dhuguma nama ta'a hin jiru. Argitanii jirtu biyya ormaa akkamitti ijoollee ofiitii akka buuphanuyyuu akkasitti of eeggannoo godhanii dhugaan isiniin jira. Ijoollee ofii akkatti isaan kunuunsan akkatti isaan of eeggannoo godhan haga fe'an dhabaa fe'an hoggaa ta'anuyyuu sodaarraa kan ka'e mana hojjettuun jirtu manni kaameeraan dhabamee jiru jechuudha. Kana hundaa qarshiin irraa feetii miti kaameeraa mana ofiitti kan galfatanii ijoollee ofii guyyaa guyyaadhaan ittiin waaqaa gaditti ijoollee ofii to'atanii ijoollee ofii eeggachuudhaaf malee jechuudha. Kanaafuyyuu tizibtiidha kun dhugaa argitanii jirtan jechuudha. Amma namoonni baay'ee Facebook irratti poostii godhanii TikTok irratti argee jira. Akkasuma YouTube irratti finnee ijoolleen baay'ee YouTube irratti illee dhufee jira argee jira jechuudha. Anuu sheerii godhatan ture. Garuu amma gaafa ishii ilaaltu baay'ee si ajaa'ibsiisa. Nama firdiidhaaf dhiyaate osoo hin taane
nama firdin itti faradamee dhiyaate osoo hin taane nama namatti faraduu dhiyaate fakkaata akkaataan ishiitu jechuudha. Kanaafuu firdiin rabbii qofa harka jirti. Kanaaf of eeggannoo godhaa jireenya keessan keessatti. Nama wajjin hoggaa jiraattan keessattuu ati nama guddaadha dubbatteellee iyyatteellee haga rabbii si gargaare ba'uu dandeessa. Ijoollee baay'ee of eeggannoo godhuun dirqamaadha. Isuma dhugaan isin jedhu daa'ima cubbuun maal akka ta'e eenyu maal akka ta'e eenyu anaaf jibba qaba eenyu anaaf osoo ijoollee suni nama jabaa ta'anii aktiin ishiin isaaniif qabdu daachi ishiin isaaniif qabdu gaafatti jijjiiramu yookaan mana san keessa ciisuu dhabuu danda'u. Dhugaan isin jedha. Kanaafuyyuu ati ofumaa keetii of jiraachifte jechuudha. Sababbiin isaa of eeggannoo. Of eeggannoo gaafa ijoollee horattu mana kee keessatti nama fiduu miti nama ollaa keetii wajjin iyyuu amma yeroo tokko namaan maaltu wal nagalchiise mataa kiyyattan jiraadhaa mana kootan qabaa kaanin ollaa nagaallee si barbaachisa. Dhugaan isiniin jedha ollaa nagaallee rabbii gaditti nama barbaachisa. Rabbiin ollaa nagaallee namaa kennu jechuudha. Miti nama wajjin mana galtuu miti. Kanaafuu baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadhe jechuun waan dubbadna wallaalchise argitanii jirtanii fooxan ishiin uffatte uffanni ishiin jaakeetti ishiin uffattee jirtu baqa fuulli ishii kun madaati sun irraa badee fuulli ishii kun xirrittidhe dhiigni ishii namummaatti deebi'ee egaa kan nama qalee nyaachisee fakkaatti argitanii jirtu jechuudha. Nama kunuunsa addaa godhee fi miidhamteedhe kunuunsa addaa isheedhaa godhee ishee nyaachisee fakkaata. Dhuguma dubartiin kun lubbuu ishiitti faradamee lubbuudhaaf dabartee jechuuf isa rabbiif dhiisaa isiniin jechuudhaaf kun yaada ayyaantu asallaati keessa kootti kan dhaga'amee fi of eeggannoo godhuun dirqama keenyadha isiniin jechuudha. Miti kanaa miti taaksumaa gisee nama yoo wajjin yaabbatan amalaa fi naamusa daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaa 10 nama wajjin deemtufu amala si barbaachisa of eeggannoo nama barbaachisa jechuudha. Rabbi gaditti abbumatu yoo of eega yeroo kana isiniin jechuufi waa'ee jigaayoo irratti immoo baay'een gammadee rabbiin ishii gargaaree egaa akka haalli feellee ulfaatu isiniin jechuun jaaladha. Waa'ee ishii gammachuman dubbadha waan biraa waan dubbadhu qabu. Waan nama gammachiisu keessa saba baay'ee biraa qabdi gaafii baay'ee biraa qabdi namoonni ishii gaafatan miidiyaadhaan warroon miidiyaa irratti jiran hunduu akka waan naqanii ilaalanitti nama gammachiisa. Maaliif doktoroonni illee baay'ee ishii wajjiniin xaaraa turan jechuudha. Hedduu nama gammachiisa ka haala kanaan rabbi ishii gargaaree haala daa'imaa ta'uu fi akkasuma immoo abbaa manaa maal jedhanii ani hin beeku waan irraa beekus hin qabu. Already ishiin sanyii ofii bakka buusteerti. Abbaan manaallee jiraachuu baatu jechuudha. Isa ati isaan hojjaa wajjin isaa wajjin qixxooftu yeroo kana keessa nama rabbiin laaffisee fi fituyyuu wajjin jiraachaa jira jechuudha. Yeroo kana keessa sanii miti dhimmi ishiin nagaadhaan hiikkachuudha jechuudha. Hunduma caalatti isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo dhumarratti waan dubbachuu barbaadu keessaa ijoolleen ani suuraa viidiyoo kan gallakkisu gubbaarratti waa'ee meeshaalee haa ta'u waa'ee manaa haa ta'u kanan ani gallakkisu maatiidhaan waliin quunnamsiisa jedhee gallakkisu irratti calliftanii akkanumaan waayifaa madaamii nutti tole jettanii ijoolleen homaa dhimma hin qabne nama wanni jettan of eeggannoo godha. Sababbiin isaa keessa gaafa ati waanuma hin taane gaafattee jecha hin taane dubbattu amantummaa kee nama biratti dhabaa deemte jechuudha. Boru rakkachuu dandeessa. Rakkattee namaan bakka kana naa oolaa gaafa jettuun abboon nam siimiti ati kasi fakkaattu jechuudha. Kasi fakkaattu gaafa dhuftee nama gaafatte soba kuni jedhee namni sirraa fudhatu jechuudha. Of eeggannoo godha. Injiran obboleewwan nagaa ani baay'ee ijoollee baay'ee firoomsadhee jira. Baay'een itti gammada jechuudha. Keessan ijoolleen baay'ee dhufanii wantoota baay'ee baruuf barbaadan baay'ee ni jiru. Garuu akkasuma immoo keessattuu waan ana ajaa'ibsiifadhee kana dubbachuu barbaade keessa jiraate taanaan alaabaa nama nagaafatee jira jechuudha. Ijoollee waan hin taane keessa nama seensisina. Anayyaantu asallaa asirratti argaa jirtan informationii biyya keessa jiru wantoota biyya keessa jiru meeshaalee haa ta'u wantoota gadi deebi'e kan akka ijaarsa manaa kan akka meeshaalee mana keessaa kan akka wantuma ta'e haa ta'u wanta uffataan deebisee caammadhaan deebisee surreewwan hin deebisee warroonni nagaafattanii biyya keessa akkam asii galluu immoo achitti bitannu jettanii nagaafattan hunda isaatu tartiibanan isinii deebisaadha. Kun sirriidha. Gaafii gaafachuun nama qabdan gaafattanii jirtan. Garuu waa'ee alaabaa ayyaantu maal beekti? Mi'a asirratti hojjechaa jira waa'ee alaabaa.
dhugaa jechuun ani nama homaa hin beekne nama jireenya ofiitiif carraaqaa jiru nama akkasuma shamara akka kooti jireenya ofii ajijjiirtu jedhee yaada gaarii waan biyya keessa jiru dokkana godhatan isiniif gaariidha jedhee dhiyeessaa jirudha jechuudha. Hookan ani mee daldalee beeksisee too piroojeektii akkanaatan qaba hookan immoo jechuun suuqii shoobbii akkanaatan qaba kanaafuu koottan irraa bitaa jedhee beeksisee jira anime dhugaa baay'ee nama dhiba jechuudha. Isa lamman immoo yeroo baay'ee dubbii kiyya keessatti Adaama irratti manni mukaan ijaaramu mukni lafa hin qabatu atiriidhaa gaafaati qorqorroo ijaartu muka gaattiraa dhaabdee too muka gaattiraa wajjin muka dhaabuu qabda malee siif hin dhaabatu ashawaadha hoosuma nyaatamee badaa jedhee dubbadde gubbaa irratti namoonni dhufe manni mukaa gurguramaa Adaamaa keessatti mana mukaa tan barbaadinaa jedhee jira jechuudha. Baay'ee nama dhiba waayifaan madaamii hoosnitti tolee dhugaa waayifaan madaamii hoosnitti tolee gaafii namoota biraa waan akkana hojjetan guyyaadhaan sobaa oolan carraa bal'aa qabdan jechuudha. Warroonni wal arrabsaa oolu warroonni wal sobaa oolu warroonni jira jedhanii gaafiin taane walitti deebisaa oolu jiru warroota isa wajjin konneektii godha. Ani kennaan koo kanaa miti. Kennaan koo waan hin taane miti. Kennaan koo sobaa miti. Kennaan koo waan hin taane dalaguu miti. Kennaan koo saniifsa walitti naqee akkana ta'ee jira naannoo tokko irratti wanta akkasii ta'ee jira naannoo kana irratti immoo waan akkanaa tolee jira kan jedhu miti. Kennaa akkasii hin qabu. Waan hin taane walitti nama hin fidna. Kanaafuyyuu ani kennaan koo gorsaadha. Biyya keessatti odoo maal hojjetanii milkaa'an kan jedhu kanarratti xiyyeeffannoon kiyya jechuudha. Xiyyeeffannoon koo walumaa galatti shamarran biyya Arabaatti irratti. Nuti qabeenya qabaanneeti miti. Qabeenyi keenya yeroo baay'ee carqii uffannu qofaadha. Isuma dhugaan isiniin jedha. Darbee hoo darbee yoo mana jireenyaa ijaarranne achirraan booda akkaawuntii irratti iyyuu osoo rakkoon uumame guyyaa tokko waan ittiin of yaallu warra hin qabne baay'ata jechuudha. Kanaafuu warra akkanaa kana taane ganaa wanta biraa dalagu ani sammuun koo kana keessa hin jiru. Ani inni guddaan carraaqne nama ta'uudha. Inni kana keessa jechuudha. Warroota akkasii immoo carraa bal'aa qabdan inni argattan guutanii jiran karaa TikTok yookaan deemtan sooshaal miidiyaa adda addaa karaa Feesbuukaa oolaktan jechuudha. Kanaafuu gaafiin taane ayyaantu irratti dhiyeessitanii qoruudhaaf hin dandeessanilleedha qoruullee hin dandeessan jechuudha. Warroonni waan akkasiitiin adeemsisitan. Please of deebisaa namoota biraa carraa guddaa qabdanii warri firiik taatanii warroota biraatiin wal konneektii gootanii arraba soo barbaadan soba soo barbaadan achirraa argachuu dandeessan. Ana ayyaantu bira sobas ta'ee arrabas ta'ee gonkumaan argattan jechuudha. Kuni ana kennaa kootis miti waan hin taanes ani bootmaayyuu hin beeku jechuudha. Waan akkanaa kana. Kanaafuyyuu ofin busheessina. Eenyu akka gaafii kanaa nama gaafatu tolcheetan beeka. Eessa akka ba'an tolcheetan beeka jechuudha. Kanaafuyyuu ani ofuma xiqqeessitanii ofuma sobdanii otoo boruu rakkattee uyyuu jechuudha. Namoonni akkanaaf borodoo rakkattee ayyaantuun sobuma jettee sirraa fudhata. Takkitti waan soba ta'eetoo argisanii gonkuman ittiin deebine. Kuni kennaa kootidha. Nama amannaan haga dhumaatidha. Ittiin sobame taanan akka waan aanan ajjeesanii jirtan laata. Kanaafuyyuu I don't know social media waa baay'ee qaba. Ani immoo waanuma qulqulluu ta'e waanuma nageenya qabu asirratti dabarsaa jira ijaa ta'eef gaafii kana ani sammuu maaliitiin nama gaafata kan jedhu kana ajaa'ibsiifadhe kana lamaanidha. Kan garuu warroonni kana caalaa sobaa turan ni jiru. Ani garuu kana lamaan an ajaa'ibsiifadhe. Mana mukaa guutee jira. Manni mukaa cubbuu qabaa fi miti. Mana dhoqqeetuyyuu jira mana isa hordanii baasanii biyyeedhaan jechuudha. Hordanii baasanii ijaaranuyyuu ni jira. Isa jibbuu kootii miti. Lafa qaba lafti mukatti ni ijaaramu. Elli beetii asallaatti kan ittiin ijaaramu bulkeetti miti mukaanidha jechuudha. Hin nyaatamu mukni biyya keenya Arsii hoggaan deema lafti nyaatu. Kun immoo lafa ashawaadha jedheen barsiise. Garuu abbichis mana mukaan barbaade jechuun ani kanarratti rikaardii sinii deebise yeroo koo nama gubuu miti. Yeroon anaaf warqii wanta hojjedhu baay'eetu jira ijaa ta'eef isiniin jechuun jaaladha viidiyoo isinitti dheeressee soorii warroonni na jaalatan baay'ee hordoftoonni kun na jaalatan na kabajan beeka anis onnee kootirraan isin jaaladha isin kabaja bakka itti nagaa naa ta'a viidiyoo biraatti walitti